maal dhugaa jirta? Soomtu? Ingeenye hawa saana baaruna maana rifachiifta saana. Adaananii bar nu bira. Nu bira adaananii. Warra eessaati warra Dubaay. Warra Dubaay. Ati Dubaay tun bar seenaa sii qabdi ijaartii achi argattee fi kanaaf Dubaay maqaa dhoofte warra Itoophiyaati. Badhaatu jannata lafarraa lakkaawameen dhumu uumamni kiyaayyoo biyya Oromiyaa. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Akkam nagaya hordoftoonni mufeena nagaa jirtanii maasha Allah tabaarakallah. Video afraffaa sadima afurga isin dhiifne kuma kudhan ilaalaa jirtanii haga mufeena isin jaalattu garuu isin hin jaalatan because kumni soddomni kumni afurtamni ilaaluu qaba tureeyyu kuma kudhan gahaadha garuu ammallee gaha miti hundi keessan video haadha seenaa like godhaa tappii jedha akka nama tiktok irra jiru tiktokiin qalbii nu fuudhe leencafaa jiraa fi har'a jechuudha eenyutti dawwala beektanii mushurratti dawwala ashittiif hamzaa fidaa jedhaati jirtanii ashittiif hamzatti dawwala ashittiif hamzatti dawwallee piraankii dhugaa goona hamzaan erga gaafa ashittiin dhufteeti kararra gadiin ba'uu silkii namarraan kaasuu namatti hin dhufu mi'arra itti dawwalleetiniini rabbiif rasuuli jedhi jaartii teetitti kenni dubbisuu barbaadaa baay'ee jaaladhaa jedhaan waan inni jedhu dhageeffannaa nu waliin tura yoo kaasu inuun kaasu innuuyyuu du'aayii godha akka inni kaasu immoo isin argaa jira du'aayii godha hamza miseenjaraan itti dawwalaa hamza kun hamzatti dawwalaarra. رصيدك الحالي أقل من 2 kaardii keessaan qabu. Hello. Aloo Ade. Hamzish Soda salaamu alaikum Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. nagaa Hayya alhamdulillah. maal antee bannaat badde Awaan ma gudee meerba. galgala si dawwalee moonarraa kaasuu didde anaafatiin kun hiriyyaadha soddaa indasii xaalxaal maaraq xuruu no Tarawih rambaanu beeta. oo taraawii salaatta Tarawih ram bulaachira gaaf tokko baa hoggaan dhufe si deebisu kaafta illee liibii sentensa. yaa gargaarsarra turre saniif yan immootu maa itti kaafamaan galirre itti kaafamaan galin taraawiini qofti maal godha itti kaafamaan galin itti kaafa Ganaadha inshallah. maal dhugaa jirta soomtu Ingeenye hawa saana baaruna maana rifachiifta saana. adaananii bar nu bira nu bira adaananii Warra eessaati warra Dubaay. warra Dubaay. Ati Dubaay tun bar seenaa sii qabdi ijaartii achi argattee fi kanaaf Dubaay maqaa dhoofte warra Itoophiyaati. Dubaay dursa saatana Dubaay dura waa khataa turoo khattamanii tattaanii saana saatana hedduu sa'a lama dursaame. Saniif Kasiin jedhu galgala nama ho'itu naa dawwale uffata Hamza irratti argee uffata san barbaadaa naan jedhe lakkoofsa 72 irraa kaasii takka jedhe ka galgala sii dawwaleef. ayyee Amma moo ka sii dawwaleefi yoomumatiin kun akka hiriyyaa akka soddaa ramadaanni ga'e lulluqqiin waamta. wallaahi yaadaan qaba waansa. Situ nu jibbe moo jaartii argannaan jaartii teettu akka hiriyyoonni keessatti hin dhufne si dhooge. Laa waan akkasiitiin ammaan tana inshaallah jidduu tana sagantaa wayii qaba isin afeeruu fi inshaallah waliin taphanna. Eenyu fa'aa affeeroon? Isin warra tikaa kana. Jechuun dooktorri nama waggaa 27 barate ijoollee xiqqoolee hojii waamuu qabdu ka'anumaaf haadha seenaa yoo waamte malee. VIP. Akkasii yoo ta'e numaatu kabajaa guddaa ugaa waanillee zaamaa sana jaaladhu beekta wanni miliqeef zaama guddannamee ta'u manni feenya kunni beekta. Saniifin akkasitti hawaasa kan hunda. Ati arabuma taatee bara jaartii ta'e akkuma arabaatitti dhoysita. Jaartiitti araba bara. Madawaayitti
ati fi arabni su'uudii takka maabboo jaartii manaan baatu ati manaan baatu soomtaniyyuu qoy. Soomana takkaan dhiifne habiibi bar taraawii takkaan dhiifne osoo rabbi karaa masgiida salaata malaabii kana si geesse. Abboo fi mushurraati miti mubeen dullachaatu guyyaa sadi qofa soome jedhe dhugaa himi kaa soom. Inni kaardi nurra citte. Yabada kaardi nurratti citte laa ilaaha illallah. Kootiin itti deebisi. Kaardi nurratti citte. iPhone itti dabalaa qofa kaardi citte rabbi siyaasa dhisu. Hooban paaswoordii jaartii xiyyaalleen beeku rakkadhe. Sodda gaaraadaa ta'e as deebisi malee. Soddaan araadaa ta'e hin deebisu. Kana yoomirraa cufatedhaadha malee. Obsa kaardi narratti citte hin salphadhe. Kaardi narratti citte. الهاتف المطلوب مغلق أو غير متاح. يمكنك إرسال رسالة صوتية عن طريق انشوفت. إضافة نجمة قبل الرقم شارجي فت إمو. وإعادة الاتصال. انتربي The mobile إيه ما you're أوف calling شكلنا. switched off or not available. You can Kau send kasih a kan voice satu deh. SMS. Kan masati mila. Nama berarti. Oya jala citte gudii taane. Araadaa ta'e hin deebisu. Duwwaa 11 41 Umti sasa 84 saddeettamii afurii suma itti dawal. hin cufatee bar. Wallaahi isheen jala itti dawal. Waa. Shaka. Kanaan itti gatu ani. Bakka adiisi bakka. Maaliif dhiiftu? Kaasoo malee hin dhiiftu. Isin jalaan naqe bakka. Maal diimaa dhaalaa? Obsa. Hai Hamza. Sirkii kan beeku? Hin beeka bakka piraankii ta'uuree fi yaada ta'e deessi. Hamza ilmi Kisaara nu dide. Hamzaan nu dide. Daawwattoota keenya Hamzaan hin dide. Akkuma isin argitan kunoo Hamzaan erga jaartii fuudhee hiriyoota irraa baqatee aanaaf aal irraa baqatee jaartii ofii fudhatee tiniin kophatti gale akka gaafa Roonaaldoon bishaan gubbatti galee san akka gaafa Roonaaldoon baara gubbatti galee san jaartii ofii fudhatee kophatti gale. Yeroo biraa qaaman finna ashitti ibsallee qaaman isinii finna piroomisiidha kun piraankiin kenna karraa hin tasaakkaane karaatti nu harkaa cite silkiin kiyya immoo kaardii fixate. Akkuma piraankii abbaa obsinaan dheengaddaa utumaa nuti piraankii godhaa jirru. Piraankii nu godhe. Innuu piraankii nu godhee kolfine. Kanaafi amma taraa itti aanu ka Hamzaa warri Hamzaa fidaa jettan Hamzaaf ashitti fidaa jettan hin tasaakkaane warri haadha faaxee jettan hin jirtanii warri reedii jettan hin jirtanii warri umufroo jettan hin jirtanii warri raachii jettan hin jirtanii abbaa barbaadan viidiyoo kana abdii geetaachoo jettan jirtanii abbaa barbaadan viidiyoo itti aanutti koomentii kana jala nuu kaaya isiniif Hamzaa waan mushurraa ta'eef ishii jedhaan jiru xiqqoo waliin quufne amma bakka soomtanii jedhe sanitti rifatee cufatee natti fakkaate Allahu alam jarri kun mushurraadha soomuu mala soomuu dhabuu mala soo kanaafi altasaakkaam lazaaree altasaakkaam yeroo biraa nama barbaadan koomentii jalatti nuu barreessa waan irratti hojjannullee nuu barreessa diraamaa isin dalaynullee nuu barreessa isiniif hinna warri mootuu wallamaan keenya akka piraankii goonuu barbaadan iccitiidhaan yookiin isitti miseenjaraan hima yookiin anatti miseenjaraan waasaappiin telegiraamiin natti hima ufillee piraankii orgoona dhoysine jechuudha isinii galee
كايسي جالتن سرتما وان سين برانك نغوت كان جالتن انتما والوسنه برانك دوغا غغبسن شي اكاسي والغغبسنا باقي سين جالنا باقي سين كبانيا ام سينان يو باتي رمضان كان كيسا كما صدوما غلت كما صدوما غلت بيتن قالين قالدا ورقي غرا اسيتي مرمتي mormisiitu jiru gabaaba harkatti marmaa biti waan ijaaba keessaa mul'ata mul'itti kaduudalle ka mul'illee jira gara wagaala mul'itti bitaaf eree warqi galaalatalu yoo isin baatii kana keessa kuma 30 galchitan I am promise doctor amma ka nammu kuma jaa qofata fe waan ta'eef nam kuma jaan kana mumkin gara tiktok itti fe jedha ijoolleen tilfakka wanti banattee illee naa gochuu mala waan ta'eef waan guddaa fittiin qabateen agaasuutu masuutu abibti warqi sibita isaanumaan kuma 30 galchina ka isaan subscribe godhanii kuma 30 galchuun dadhabin ani birrii baaseetin si warqi bituun dadhabu promise kun hordoftoota keetiif ija duratti jechuu seenan immoo ara hirraftee sooma dadhabdeetin hirraftee kanaafi jabaadhaa laayik godhaafi sheerii godhaafi koppiliinkii afaan nafiigaa laayikii godhaafi subscribe tolchaafi inshallah yoo isin jabaatte kuma jaa kana dabalte guyyaa diidamman soddomman diidami wayii hafeana keessa diidamman kana keessa inshallah bor kudhan soomna halkan isaa kudhani diidama hafe yoo guyyaa diidama kana keessa isin kuma soddoma galchitan an iidaf warqii bitaaf jechuu jaartin doktara warqii jedhaa deemti kanuma piraankiin kenna ka hamza irratti hin dalajene nuun tasaakkaane yeroo gaarii qabaadhaa baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabanya koomentii keessan laallee boru warra koomentiin baay'ate isiniif hinna warri haadha faaxee jettan jirtu warri reedii jettan jirtu warri raachuu jettan jirtu warri abdii geetaachuu jettan jirtu every feemasii asirra jiru tiktok irra jiru facebook irra jiru biyya keessa haa jiraatu biyya alaa haa jiraatu abbaa barbaadan isiniif hinna koomentii jalatti nu eeraa baay baay in waddaachawallen warra maatii nu taatanii nu jajjabeessitan warri sheer nuuf gootan hundi keessanuu galatoomaa ulfaadha baay baay jedhanii kaanii bar waan hafe jechuun silaa yaada kan kootti dabalachuu barbaada maaliifi hamma namni dawwalu waan hamzaan deebise seeneeti sirkii ilaalaa rasmii sagalee nu rabbashaaf saayilantii goone waggaatti itti deebine isin nun daganne hammuma duraan waggaa kana nu laalaa turtan tualanallee nu laalee galatoomaa ulfaadha isiniin jetti haati seena thank you very much bye bye badhaato jannata lafarraa lakkaawameen dhumu uumamni kiyaayyoo biyya too oromiyaa